yeroo gaarii qabaadhaa ati tokko booda amma tureen seena amma warri maallaqa keessa nyaatan maqaa hawaalaatiin warra qabdu lakkoofsa gosa 22 barreessaa fi kan deemanu WhatsAppiidhaan na ergaa ragaa keessa jabaadhaa kan keemaan godhan bareedu warra mootummaatti haasofna Abdul Karim keessa wal quba qabanna ergiiti Yo akkas ta'e malee mubee baay'ee rakkoodha. Siifillee amma na shakka waan ta'eef bilbila ala irratti seenu hin kaasu. Na shakka yeroo hedduu wajjaqacaqaa ture. Anduu ilmaan kiyya sii kafala jennaan jedhaa ture. Ilmaan isaanii isa irdaataa qonyaa fi irdaataa masgiida kadhannaa fi naan jedhan ilmaanis. Eshi akagonu bareedu keessan wal quba qaban lakkoofsa WhatsApp fudhattee taati bareedu lakkoofsa WhatsApp fudhattee taa ijoollee lakkoofsa gosa 22 barreessaa fi bareedu miitra jirta WhatsApp dhaan dalagaa qaban nattee erga nu lakkoofsa koo wajjaqacaqaa ture. WhatsApp 22 singitan barreessi kunooti la duwwaa digdama 11 40 barree kunoo fudhala yeroo dhaba amma WhatsApp natti guura nagaa keessa Okay. kunoo fudhala nu kenne lui foto gaafa wal jokofani shibona yaada kenni bareedu miutira sagalee gadi qabeen hayyee duraan dursee salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee obboleessa keenya Mubaarak Musammaa Rabbi jazaa keessa adeemu kaleessallee hawaasa kana waa adda ta'aa turte. Har'as hawaasa keenya hedduun namni nama kumaatama meeqa lakkaa'amutu bakka kana ture irraa gammadee akkuma obboleettiin teenya gammaddeetti Rabbiin si haa gammachiisu. Rabbi jiruuf jireenya kan kee keessatti barakaa si haa kaa'u. Ulfaadhu si kabanya si jaalannaa Rabbiin anumaaf si naa jedhu waan ati dalayde kana walumaa galattu hawaasa keenya kaleessallee nuti makanaaf booyaa turre hardalleen borulleen manni kun mana miskiin keessa gargaaramu mana obboleeyyan keenya ka sagalee dhaban keessatti argaman kun ragaa qabatamaa wajjin akkasumas hawaasni keenya warri jala kana jirtan laakoo isa kana qabadha warri ragaa qabatamaa qabdan obboleessa keessa kana ragaa keessa ergataa isin jiran maaliin akkaawuntiin kan guddaan osuma nama sagalee ta'uu qubatee akkaawuntii kana fooloo godhadha galatoomaa Mubaarakattillee yeroo dheeraa irra turte galmeen hedduu banamee jira itti quba warri waan namarraa qabdan namni isinirraa qabu osoo saaxilamtanii asirratti salphatiin ka biloo gootellee bilookii irraa gadi dhiisi gara keessaatiin mallaqa namaa galchuu salphatiin dirree dubbatu isin qaqqabii laakkoofsi 9 tokko hojii eegalee jira isinii jira kun ergaa kooti galatooma alfadha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama ni batu kau syaitan bisa jadi lagi. Wajah senjera. Rabbi jazake si fakafar mubeko. Wallahi ani ifaham wajah na berjera bijusi. Rabbi jazake jannat al-firdaus si pada bisu. Dewan si jannung kam no mubeko. Aki syamra biya raba. Namni syamra biya raba tidak betunjuru. Nundinu nulle syamra tane wal tidak bine kar wawal medu dubbachu amata wal gadi kabu dubbachu male. Bornar ragala takun jenne adum ben jollen ginya tokko mubee ko rabbin jazake jannatan rabbin si wade bisu jannatal firdausin wallahi ad-dunya wa ma miti rabbin jazakanke isa ta ka jolle shamarrani haadoti meeka seebisani kana kala de man tujuru sababa kanke ti qalbiin jalaala galfati ko meeka keessa fayyani haqqi jolle meeka de biste rabbi si sababa gode ammalle nama tay haquma nama de bisu rabbin si agod yomille bakka guddati nama rabbin bakka gudda si kaina nama rabbin no agodu yomille nama haqana ma de bisu nama haqana ma tif dabbatu rabbin si agod wallahi namni haqana ma tif dabbatu yo maalillee tay kuf yo maalillee tay namni haqara dabbatu kanafu jazaki rabbin jannatan si fade bisu mu be ko wasin jannun qabnu akkuma tijolle shamara biya rabati dabbati kamtu honne keenya keessalle wallahi mu be ko bota guddanu bira qabna shamara biya rabagutu bakka bo endubadda kan shamara biya no me katu yol gale jalla kana si ibsu akkasi jallatu si ibsuda arada bujra jolle biya raba keessa wallahi
wallahi baay'ee si jaallanna yeroo kamillee du'aadhaan sin dagannu maleekaan khayrii si biraa dhaabbatu yeroo kamillee galatoomi shamarran keenya immoo innaa waan tokko dubbattanu itti yaadaa dubbadha anarra ga'uu danda'a bor jedha biyya namaa keessa jirranu isinii galee shamara sinadhaa sirratti dhuftanii haqa koo nyaatame jettee dubbattee namuudii irratti qabdanu rabbiin aafiyaa nama waan addaa aafiyaa qabna bor waan nutti dhufu hin beennudha ituu si waa taatanii kan isin gargaaru si sinadhaa yeellaasisuudha mataa gadi qabachiisuudha cinqamtanu kana kan masgida jaaree beeta kiristaana jaaree dhukkubsataa bira dhaabbatu shamara biyya arabaati kanaafuu ijoollee keenya shamarranii mataa wal gaddeebisuudha cinqamna itti yaadaa duratu sardamtanii dubbatinaa ijoolleen tokko tokko akkasii obboleewwan koo warra keessa jirtanu galatooma warri haqni namaa sanirra jirurree haqa namaa of eeggadha ifa namaa namni keenya akkuma isin argitanu nama sodaata kuno kan rabbii garuu yaada yeroo takka taadha akkasii galatooma hundi keessaniyyuu haqa keessan rabbiin baga sii deebise obbolettii koo sii illee jarri kaan illee rabbiin haqa keessan isiniif deebisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah obboleettii teenya jalqabarratti baga rabbiin haqa keessii baase akkasuma obboleessa kiyya mubaarak hedduu takka galatoomi nuti ana dabalatee namoonni baay'een jechuudha tiktaak irraan osoo hin taane warra gara faamilii feesbuukaati jechuu barbaadeeti warra achiin si jala dhufe tollee ati uummata keetiif oolte lakkaawameen dhumu jazaakallahu khayran sin ja'a akkuma nabiin alayhi salaatu wasalaam jaanitti obboleessa keessan hamiidhamee fi obboleessa keessan hamiidhamee fi tumsaa jeen sahaabota isaatiin sani sahaabonni yaa rasuulallah jaaniin nama miidhameef tumsuun dhugaadha hamiidha kan akkami tumsinaa fi jaanii nama miidhuuf akka zannaani hasilaa nama miidhu kun yoo osoo keessa nama miidhuu gara fuula rabbii deeme jahannami seeggata rabbiin badii hunda namaa dhiisa nama toobaa qulqulluu toobate walaakiin haqa nama rabbi namaan dhiisu obboleessa kiyya bicha imaana amanesanillee dhuftee obboleessa kee mubaarak musammaa galatoomi jechuun qabda sababa isaatiin hayni nama sirraa bahuun osoo rabbii si dhufee qurbaan sanarraan tana du'ee asal namni haqa namarra hafalulleen hin jiru namni beekulleen hin jiru خرا obboleettii teeti fillee tumsite obboleessa keetii fillee tumsite obboleessi keetillee sigara tuuffachuu qaba sagalee taateef rabbiin sababa si godhee haqa namaa irraa baasuunu waan guddaadha obboleeyyan keenya lachuutu tumsite jazaakallahu khayran sin jaa galatoome Jalmube salaam alaykum wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh Wani chogarra nubil chate jiya lama guutu chogarra nubil chate ho kanafiti wa targatta fi miti kanuma bu'an wa buuftu fi ani chogarra nubil chate beete ani wa takalle njiru kagala ani mali wani itti qabsoofne itti dhimamne itti gubanne chogarran itti nubil chate itti deebite hojjetu keetef na gammachiisa sifi miti bu'a kana nu ha buuftu fi wani kaleessa sitti yinalle hawaasni kaleessa dogoggorellee kanarratti beekuu qaba amma maqaa kee jijjiiruu qabna beekta saaxilaa haqa dabe jenne si moggaafna maqaa beetam maqaan kee amma kana saaxilaa haqa dabe maqaan kee kana kanaaf maqaa kanatti si deebisuu qabna galatoomi wanni kaleessa boonne lakki hayti tunin dabde nutu rakkata jenne iyine sifi yunofi haqa ummata kana deebiftuufi hayni ummata deebii jechuun akka waan kiyya deebita robboleetiin teenya tunin argattee min gammadee mi si qofaa miti hawaasni as jala jiru kan gurraadha gahe hundi ni gammade jechuudha kana kan nu feenu rakkoon teenya furamuun kana waan ta'eef ammas rabbiin si haa tiisu duraa duuba kee rabbi si haa tiisu eeyidoon kee mootuyyuu agartee rabbi haa ta'u qoca asitti muran jennaan rabbi keessa jira jedhe waan namni namatti mure rabbi keessa yoo jiraatin akkanumatti jabaadhu ammas waan dandeettun humna keetiin nutis aboo si jirra atis waan dandeettun jabaadhu rabbi si haa tiisu gargaarsa rabbi si haa godhu gargaarsa namarran eeggatan rabbi irra eeggatan waan ta'eef jabaadhu itti fufisiin jenna hawaasni keenyallee mubaarak rakkoo teenya nuu fura jettanii rakkoo biraa odoon taane qulqulluudhaan haqa tantee namarraa qabaatte taanaan qulqulluudhaan hawaalaa mallayni kee nyaatame taanaan karaa qulqulluutiin itti kootu karaa qulqulluutiin si haa falmu si haa mormu si haa deebisu nuti si faana jirra jechuudha warriin dogoggoraan immootu waan biraa keessa seentanii immoo jettan haqa teessan jettanii fiddanii isallee waan biraa keessan seensisina hayti teessan ni galti rabbillee ni galcha innillee isinii galcha Oromolleen isiniif dhaabbata waan ta'eef
haqa teessan ka karaa dogoggoraatiin nyaatamtan ka karaa garaagaraatiin hawaalaa gara keessattuu karaa hawaalaatiin nyaatamtan ergadha gaafadha qulqulleessa waan qulqulluu isa biraan ga'a jechuu barbaanneti. Hedduu si jaalanna hedduu si kabanya rabbillee akka nu si kabanyetti rabbillee si haa jaalatu waan bakka ofii jaalatu si haa kaatu jedhaan waan biraan jedhu kaan nuti waan iyyinee ji'a lame ticha ofne argachuun kanatti nu deebuun kana hojjechuun kana sirraa arguun kana olani wanta irraa eegu maaltu jira. Abshir. Kan sagaleetti nama taanu. Tankalee galgalaallee sirreessee jira bilbilee jira gaafadhe bicoo namichi manatti na dararaa jettee obboleettiiti akkas jettu san gaafadhee jira bilbilee fi wajji dubbadhee jira warra wantiidha jechuudha. Warra biiroodhaa wajjin dubbanne kallattii bilbilanii gaafatanii dogoggorri jiru maa inni si fakkaate micoon duraan Dubaay irraan ergaa fi ture akkaawuntii Dubaayin ergaa fi ture jedhan. Akkaawuntii Dubaay irraa immoo akkaawuntii biraatitti jijjiirte maaliif kana jijjiirta guyyaarraa akkaawuntii natti jijjiirte kanaafi ka jedhu kaasee warri biiroollee immoo seerri jiru immoo akkaawuntii tokko qofa malee jijjiiramuu hin danda'u. Warri xalabaa deeme yoo fedha baasaniin fedha madaamii mana jalan jirtuuti fedha araba mana san jiruuti yoon ta'in akkaawuntiin jijjiiramuu qabu waan ta'eef kanas akka jijjiiranii yookaan immoo yoo kanaan ka diddu taate micoon biirootti akka deebitu ka jedhamu immoo waliigaltee goonee jirra. Sanis akkatti murteessine ammas immoo tura rakkattoota teenya hunda rabbi rakkoo haa baasu jenna. Galatooma alfaadha. Ijoollee WhatsAppii ergaatan jirtu har'a galgala irraan bulaa hattuu irraan bula shi har'a galgala hattuu irraan bulaa sagantaatti godhannaa ajandaa caale kana caalu hin jiru. Ijoollee warri daawwattoonni dhageessanii daawwattoota barbaadan warreettan akkasitti hattuu qabaati. Saatila maallaqa shamarranii irraa fuula tokkoffaa shamarran biyya alabaa hundi dhageesse fooloo si gootii fooloo karaa ittiin guddifatamu danda'udha. Amma hojii isinii baaseera. Hojii kana kaasa isinii baase hojjechuu diddaniinnan boona baalee qofatu ittiin milkaa'e. Boona baalee hojjetaa ture hojii kana. Hojii kana hojjedhaa torofaa rabbiin bira waan yatiima jirti miskiina jirti. Kanaaf sagalee ijoolleedha haa taanuu garuma dandeenyeeni namoonni tokko tokko immoo keessaa nuftanii mugeen jarjarinii hin jarjartanaa jettu. Tokko baala beeka tokko ija beeka. Hattuu itti jarjartu malee hattuu itti jite qaba yoo jette malee hattuun suutan jaallatti yoo suuta goote bashannantee sofaatti ergattee teessi. Hattuu ittuma hojjechii hojjisiiftee iyyitee baafta. Kanaafi kennamni alaa kenname kennamni isinii kenname tokko miti akkasii footoo isinii seeraa. Orofaalii jala kaa'e akka namni argutti tiitookii kana jala kaa'e. Ayyee. Eshi lakkoofsa koo 22 barreessaa fi ergadhaa calaleetanii fide dhufa. Footoo isaa birrii amman isin nyaate risiitii ragaa sagalee waa hunda ergadhaa galgala hadhaa isinii dhiyaata hadhaa irraan bulaa wallaahi ayilaaju waa tokko dha. Silas warri maqaa balleessa anaamatame kan Facebookii warri immoo birrii tokko nyaadheen beeku ammas hin nyaadhu. Nam tokko yeroo birrii kee fudhattee kaate dhuftee yoo nam birrii naan isin jedhe yoo naan ergin haqqii kee irratti sumurii tokko naan kenne rabbii kennaa kan ofiif fayyaanna qabamaadha. Rakkina maallaqaan qabu achumatti du'aayinaa kadhu yaa rabbi fayyisi jedhi du'aayinaa kadhu malee anaaf waa tokko wanti naa gootan hin jiru yoo akka carraa ta'ee hiriyoonni koo dhufanii mubaarak maallaqa barbaada si deebisiise salphate sin jedhani hin kennin rabbi si gaafata. Maallaqni bira goos hin jiru amma maallaqan barbaadu sin jiru wallaahi billaahi birrii tokko hin barbaadu. Birrii tokko isinuu kanaan na jaallattu anis isin jaalladha birriin tokko kafalamu hin jiru tola. Kaardiyoo ta'e ambaasaan jiru kunoo obbolaa keessattuu Ameerikaa irraa Awustiraaliyaa irraa ergaa jira kanan ittiin bilbilee hattuutti hin qabu. Maal eessattan birrii nyaaddaa maaliif? Wallahi birriin keessan marzii namatti ta'a. Akkasii ulfaadhaa kana tooma karaa ittiin sagalee namaa ta'an danuu jira. Sagalee namaa ta'uu dhiisuu hin danda'amu. Garuu kana qaba. Yoo gargaarsa dhiibnes kununtuu gargaarsa. Yoo akka shamarranii amma tallammaa wala riyaala diraama kuma tokko fanii jetteetti miskiina awwal. Kanuma rabbiin naa deebise diraama 500 miskiina dhufu kan kenna jechuun siin mala. Sinii galee kununtuu gargaarsaa jechuudha. Yoo gargaarsa dhiises karaa kanaatiin isin gargaara shamarran abshiraa. I love you.
sin jaalladha. Fitanneera fakkaata asirraa maaltu jira warra sirrata imanni jira. Wanti hin jiru beekoo galatoomii kalaasarraa bahi. Yalla nagaa nuu jiraatu. Nuuf jiraadhu akka keemu rabbiin siif eegu. Atilee kan keenya nuuf eedhiiru jala fi rabbiin immoo karaa hundaan si haa eegu. Galatoomii bakka booddee walitti deebinaa beekoo. Mubee yoo malagarraa xiqqoo ishii daqiiqaa 5 wal argina booda irratti yeroo kamsitti bijata. Deebi'a. WhatsApp irraan salaama naa barreessi bakka salaama qofa sii balbila. Mubee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaa wayii sirraa qaba waan ta'eef. Ayyee. Anis ajaan qaba mubee jaarsa himachuu